Dr. Hayilee Fidaan goota dacheen Oromiyaa biqilchitee Oromiyaa fi Itoophiyaaf gumaachiteedha. Goota falaasama siyaasaa ammayyaa Itoophiyaa keessatti akka babal'atuuf nama gaheessaa ba'ateedha. Akkasumas abbaa qubee afaan Oromooti. Kitaabni seenaa Dr. Hayilee Fidaa seenessu seenaa jireenyaa fi qabsoo Dr. Hayilee Fidaa jedhu tibba kana eebbifameera. Qophii keenya aartii har'aatiin eebba kitaaba kanarratti waan isiniif qindeessine isin biraan geenya. Shannaafi Siisaa Fidaan jedhama. Barreessaa kitaaba seenaa jireenyaa fi qabsoo Dr. Hayilee Fidaa jedhu fuuldura keenyatti argamu kanaati. Yoo qopheessuudhaaf kan naga kaase inni guddaan kitaaboleen afaan Oromoodhaan barreeffaman kan afaan garaagaraatiin kan afaan biraadhaan barreeffaman garaagaraa jiru kan afaan Oromoodhaan barreeffaman garuu hagas mara kan Hayilee Fidaatiin sirriitti isa ibsanii hin turre jechuudha. Yoo baay'ate fuula 5 yoo baay'ate immoo isaa ol ta'e fuula 10 irratti wantoota dhuman turan seenaan Hayilee Fidaa gabaabinaan barreeffame jechuudha. Hayilee Fidaa akkan itti hubadhe irraa ka'ee kitaabota kan biraa irraa immoo sana argadhe irraa ka'ee namoota naannoo koo jiranii fi namoota beektota jedhaman namoota naasofsiisee irraa ka'ee immoo Hayilee Fidaadhaaf fuula 10 qofaan isaaf hin malu isa jedhu irraa ka'uudhaan kitaabni of danda'e seenaasaa kan dubbatu hojiin hojjete akka biyyaattis biyya Itoophiyaadhaaf akka sabaattis saba Oromoodhaaf hojiin hojjete kana ifatti baasanii mul'isuu keessatti kitaabni gahee guddaa taphata isa jedhu irraa ka'uudhaan kitaaba kana qopheessuudhaaf dirqamneera jechuudha. Kaayyoon Hayilee Fidaa uummata Itoophiyaa dhaabbati isaan hundeessan illee dhaabbata sochii sooshaalistii guutummaa Itoophiyaa jedhudha. Ma'isoon Yimallaa Itoophiyaa sooshaalistii niqnaaqee kan jedhamudha. Maaliif kun akka kana moggaafame guutummaa Itoophiyaa kan hammate sabaaf sablammoota kan hammate ta'uu qaba yaada jedhu irraati. Kan ka'e bara sanaa nan hubadhaan bara sanaa dargaggeessa waggaa 24 fa'i. Beekaa siyaasaas keessas tureera. Dhaaba Hayilee faa keessa hin turre malee gara biraa keessa tureera. Garuu kana ture qabsoo sooshaalizimii guutummaa Itoophiyaa kan jedhudha. Kun immoo guutummaa Itoophiyaa yeroo jedhu sabaaf sablammoota hundumaa kan walqixaan gara sirna dimokiraatawaatti kan geessu jechuu ture. Dr. Hayileen faa jalqaba gaafa jalqabanuu jalqabuunti bu'uurumti qabsichaayuu gaaffii Oromoo irratti hundaa'a. Gaaffii Oromoodhaan jalqabanii namoota Oromoo akkuma isaanii gaafa sana yuunivarsiitii barataa turan sadarkaa gurguddaa irra turanii wajjin marii keessa turanii waliin deemaa turanii Hayileen sana irratti xiqqoo bal'isee kan Oromoo irra ceehee kan biraas sabaaf sablammoota gara biraa keessaa kaabarraa warra dhufan wajjinis hojjechuu yaaleera. Karaa dheeraa deemee humnoota xiqqoo gaaffii Oromoo irratti rakkoo qaban wajjinuu hojjechuudhaaf tattaaffii baay'ee godheera. Ka'umsi isaa garuu gaaffii Oromoo irratti hundaa'aniiti. Qubee afaan Oromoo kana qopheessuun waa'ee Oromummaa barsiisuun isaanuma irraatii jalqabee booda paartiilee adda addaatti qoqqoodamuun paartii adda addaa ijaarrachuun kun dhufe malee ka'umsi isaa warra jalqaba gaaffii ammayyaa modern Oromo politics warra fidaniidha jechuudha Hayileen faa. ኢትዮጵያን የሚታገልላት ብሔረሰቦቿ በእኩልነት የሚኖሩባት Itoophiyaaf kan falmu sabaa fi sablammoonni ishee walqixxummaan akka jiraataniif lammiileen ishee mirgi isaanii akka eegamuuf guddinni diinagdee biyyattii akka mirkanaa'uu fi hunduu fayyadamaa akka ta'uuf sirni akka diriiru hojjechaa ture. Hayileen Itoophiyaa akkasii yaadaa paartii Meesoon jedhamu yeroo sanatti hundeesse. ከተማሪ ማህበር ውስጥ ከወጡት ድርጅቶች አንዱ ሜሶን የሚባለውን በማቋቋም እጅግ ግንባር ቀደም ሚና ሲጫወት የነበረው hayyoonni baay'een kan inni barreessellee baradhaadha namni akka inni baratu gurmaa'aa jedha barachuu gurmaa'uu qabsaa'uudha kan inni ibsu kun immoo akka biyyaatti beekamaadha. Hayileen hawaasa Oromoof hawaasa Itoophiyaaf qabsoo guddaa nama qabsaa'edha. Akka namni baratu akka namni waan qabate sana akka inni gurmaa'u akka inni qabsaa'uudha kan inni kaa'u.
bu'uuruma Haayileen kaa irra dhaabbataniidha kan har'a ittiin hojjetamaa jiru. Dargiinis Ihaadigis warri amma jirru si jechuudha. Sababiin isaa barnoonni jira, dadammafachuun jira, sochoofachuun jira. Deebi'ee gurmeeffachuun jira, namoota gurmeeffachuu keeyyachuun jira. Deebi'ee hidhachiifachuun jira. Maqaan fadheetta mogga'u, asa jedhu, acha jedhu, gada jedhu, ola jedhu, naannee burrisa isa irratti hundaa'ee jira. Kanaaf Haayileenii nama siyaasa Itoophiyaa bakka hin jirre. Fakkeenya bara Haayileen fa sana fidanii namni ganda tokko keessaa namni waa barreessu fidala afaan Amaaraa barreessuu danda'u nama tokko faata argama yookiin ganda 5 keessaa nama tokkotu argama ture. Innaa sana jechuudha. Akkuma kana namni gurmaa'ee jiru illee hin jiru ture. Hundumtuu jireenya mataa isaa jiraata ture. Bara sanaa kaaseeti barachuun, dammaquun, wal gaafachuun, wal beekuun, wal barbaaduun, wal hubachuun achirraa ka'ee dhufe. Kanaaf nama bu'uura akkasii kaa'ee darbeedha. Boqonnaan jalqabaa naannoo Haayileen itti dhalate, naannoo inni itti guddate, haalli jiruuf jireenya uummata naannoo sanaa maal fakkaata ture isa jedhu gadi fageenyaan ilaaluudhaaf kan yaalamedha jechuudha. Kun immoo kan nuti isarraa kaanee yaalii isaatti galleef immoo inni Haayilee Fidaa sadarkaan irra jiru sana irratti siyaasa keessatti akka naaga kana hagas mara kana qooda fudhatu kan isa godhe maaltu ture jennaanidha. Duuba isaa maaltu turraan siyaasa keessatti galuun isa barbaachise isa yeroo ka'uudhaan akka baakgiraawundii ta'utti isa kana irratti fuulii jalqabaa boqonnaan jalqabaa jechuudha. Waa'ee qubee afaan Oromoo jalqaba dura kan hundeessee kan bocee kan bifa kanaan kaa'ee warri kaan jedhu egaa kun qorannaa gochuu barbaachisaa asirratti taa'ameera. Haayilee Fidaan kana bifa ammaa qabatu kana bifa ammaa qubeen afaan Oromoo kun qabatu akka sagalee afaan Oromoo sagaleessutti godhee kan godhanii kan kaa'an obbo Haayileedha keessaa tokko. Haayileen faammoo gaafa Oromoo Steedii Sarkilii kana eegalanii afaan Oromoo barreeffamuu qaba yaada jedhutti dhufanii akkamitti barreeffamuu qaba jedhu kana innumtuyyuu kaa'eera mata duree dubbii afaan Oromoo keessatti murannoof akka dubbisanii ilaalanii isa jabaatu dheeratu kana maal gooneeti qubeedhaan bakka buufna isa jedhu fidanii hin qo'atanii bareessuma godhanii bakka buusanii lafa kaa'anii. Edda Haayileetii qubee afur duwwaatu fooyya'atti fakkaata. Sanarraa kanas warri kaan qubeedhuma Haayileen lafa kaa'eeniiti itti fayyadamaa jirra. Qubee qofaa miti egaa. Namni amma yeroo tokko Haayilee afaan Oromootti afaan Oromoo hojii isaa qofaatti xiqqeessinee ilaalla. Waan isa qofaa hojjete goonee ilaalla. Yeroo tokko immoo qubeedhuma qofaa waan hojjete goonee ilaalla afaan Oromoo keessaa immoo deebine. Isa hojjetu malee hirmaata dubbii afaan Oromoo kanarratti qola kitaabaasaa yoo fudhatte kutaalee gadaa 8tu jira. Maaliif achirra kaa'ee gadaan dimokiraatawaa ta'uu isaa beeka. Yoo Oromoon carraa biyya kana keessatti sagalee siyaasaa argate yoo kana fayyadame biyya kana dimokiraatasuu dandeessisiisa isa jedhu ergaa qaba. Haayilee Fidaan egaa hojii gurguddaa inni hojjete keessaa tokko waa'ee afaanii irratti. Afaan Oromoo waliin wal qabatee namootni hedduu afaan Oromoo akkamiin barreeffamuu qabaa akkam ta'uu qabaa jedhanii yaada mataa isaanii kakkaa'aniiru. Isaan keessaati Dr. Haayilee Fidaallee isa tokkodha. Waa'ee barreeffama afaan Oromoo gaafa kaasuugaa isa kan hin beeku kitaaba hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhu irratti kitaabni kun bara 1973dha kan inni barreeffame akka carraa kitaabicha argadheera dubbisuullee danda'eera. Kitaaba sana keessatti egaan yerootti afaan Oromootiin barachuun hin jalqabamne haala amma jiruun utuu hin jalqabamiin dura qubee inni ittiin barreesse qubee isa amma ittiin fayyadamaa jirrudha. Afaan Oromoo fi Haayilee Fidaa gahee akkamii taphate Haayileen Fidaa afaan Oromoo kana keessatti yookaan bocuu jechuu dandeenya toora qabsiisuu jechuu dandeenya kitaaba hirmaata dubbii jedhu qaba ture. Kitaabni kun maalidha kan inni of keessatti qabate isa jedhu bu'aa akkamii uummata Oromoodhaaf kennee ture isa jedhu ittiin agarsiisuudhaaf yaallee jechuudha. Achuma keessa galtee immoo gaafa laaltu Oromoonni baratan 2-3 ta'anii waan kana walii dubbisanii Oromoota warraan baratanis yoo barsiisan hundumtuu yoo ittiin barreessee dubbise Oromoo yoo tokko ta'e kaayyoon keenya galma gahee jedha bara hirmaata dubbii afaan Oromoo keessa. Kana jechuun maal jechuudha? Oromoo dadammaqsuu tokko gochuu kaaseera.
Gara bara birraan bareetti immoo yoo dhuftu seensa isaa irratti seensa isaa keessatti maal jedhaa sabni guddaan kunii jedha. Waa'ee isaa ofuma isaatii hubatee ofuma isaatii gaafatatee ofii isaa yoo deeffate kaayyoon nuti kaaneef galma gaheera gaafa sanan gammannaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha siyaasa Oromoo keessattis gahee olaanaa qaba jechuudha. Siyaasa Itoophiyaa qofaa miti waa'ee qubee qofaa miti siyaasa Oromoo keessattis gahee olaanaa qaba. Qubee bira darbee immoo seerluga afaan Oromoo keessattis gahee guddaa qaba. Seerlugni achi keessa jiru inni achi keessa kaa'e akkaataan itti barnoota afaanii indigenaayiz fakkeenya isa biyya keessaa isa Oromoo dhimma itti ba'ee achi keessatti fudhate sun warruma har'a afaan Ingiliffaa irraa afaan Amaarinyaa irraa hiikee afaan Oromoo barsiisuu fakkeenya guddaa ta'a. Isaanumtuu deebi'anii sana ilaalanii afaan Oromoo warra barsiisaa jiran akkasatti yoo barsiisan gaarii ta'a. Baay'ee nu duukaa naasuu nu duukaa waan tokko hin jedhu inni dhufnaan dabtarii masaa qabatee taa'a. Manta maariitti gallaan hamma gargaaramu haadha isaa gargaaree abbaa isaa gargaaree dabtarii isaa qabatee taa'a. Malee ijoolleedhaa wajjin fiiguun ijoolleedhaa wajjin waan intini jechuun hin beeku. Zeeruma arjotti barachaa ture hin beeku ijoolleedhaa wajjin ooluu ijoolleedhaa wajjin intini jechuun hin beeku. Haadha isaaf abbaa isaa sina galaggalaa nuunis baay'ee baatee nu guddise bakka. Obboleessa xuruu ture taataarii baay'ee dhuga haadha isaatiifis abbaa isaatiifis baay'ee nuufis taataarii ture ijoollummaa isaatti. Erga yuunivarsiitii kana Addis Ababa galeetii xinnoo nurraa raaqqideetu wanti ni ta'e malee baay'ee obboleessi keenya baay'ee nu laffa'aa baay'ee nu jiraachiseera. Abbaa kootti illee mana ijaareera asiitu baratu baay'ee nuuf godheera. Hayilee Fidaa barnoota isaa haala kamiin barate haalli guddina isaa maal fakkaata ijoollummaa isaa kaasee maaliin dabarsaa ture hojii inni hojjechaa ture ijoollummaa isaatti maatii gargaaruuf dabalatee ta'uu danda'a inni kun immoo haala kamiin ibsama isa jedhu dabalatee barnoota isaa amma dhumaatti isa jiru dabalatee kan of keessatti qabudha jechuudha. Warra qorataniifis dhaloota dhufuufis maal ture akkamittiin barreeffame akkamittiin jalqabee seenaan isaa baay'ee barbaachisaadha seenaan sanaa seenaan immoo barreeffamuu dhugaa ta'uu qaba. Ragaa qabaachuu qaba barrisaa iddoonsaa haallisaa hundumtuu ragaa qabatamaa ta'uu qaba. As keessatti ragaan kaa'ameera. Kanaaf bu'aa guddaa qaba. Warra qoratuuf illee jechuudha. Gana qoratamaa deema qubeen afaan Oromoo kana caalaas fooyya'aa kan deema kan jedhanis jiru. Kana caalaa fooyya'u kan jedhanis waan jiraniif kun ka'umsadha. Kanaaf dargaggeessaa kana barreessee baay'een dinqisiifadhaa nan galateeffadhas. Waa'ee barreessu gaaffii sadii deebisuu qaba. Tokko Hayileen sammuu nama biyya kana keessa jiru hunda keessa guute kun maaliif namnoo baay'eetu jira Hayileen maaliif sammuu namaa keessa akka kana sammuu namaa qabate isa jedhu deebisuu danda'uu qaba. Lammaffaa yeroo baay'ee dhimma Hayilee irratti ka'u waan lamatu wal morma. Inni tokko dhimma Oromoon qabu dhimma Itoophiyaa malee jedha. Warri kaan immoo lakkiinni Itoophiyaa maqaadhaaf itti fayyadama dhoksaaf itti fayyadama malee kan inni hojjetu waa'ee Oromooti jira wal loliinsatu jira naannoo sanarra isa kanallee ragaatti funaanee deebisuu qaba. Inni sadaffaan immoo namni akkas beekamu kun namni akkas siyaasa biyya kanaa keessatti gahee guddaa qabu kun maandisa ta'e kun seenaan isaa maaliif dhokatee immoo yoo wanaa taa'e isa jedhu kana gaaffii kana sadan deebisuun dirqama namni waa'ee isaa barreessu jechuudha. Mucaan kun kitaaba kana keessatti waan kana deebisuu waan yaaleera ragaa warra namoota Hayilee duukaa jiraachaa turan funaannateera. Kitaabolee barruulee Hayilee maqaadhaan funaanee xiinxaluu yaalii godheera. Suuraalee Hayilee walitti qabateera isaan kana qabateeti. Hayileen akkamitti barate? Hayileen qabsoo siyaasa Itoophiyaa keessatti akkamitti qabsaa'e? Maal godhe? Maaliin qabsaa'e? Maaltu irra ga'e? Hayilee waa'ee Oromoo maal godhe? Akkamitti qabsaa'e? Maal godhe? Maal barreesse? Maal hojjete? Isa jedhu kana walitti qabeetiti gara fuula 300 fi wayii qaba kitaabichi isaan kana keessatti deebii kennuu yaalii godheera. Yeroo tokko seenaan namoota jajjaboo yoo yeroodhaan ho'aatti bira gahamee yoo hin barreeffamin dagatamee hafuu danda'a. Seenaa nama kanaa nama tokko immoo gaafa barreessan waa'ee seenaa namicha sanaa qofatu hin ta'in hojiin hojjete wajjin walitti qabamee waan deemuuf barnoota darbaa jechuudha. Jenereeshinii dhaloota taanuuf barnoota dabarsa. Maal hojjetanii, maal yaadanii, maal lafa kaa'anii turanii kan jedhu fakkeenya ta'uu
dhaaf baay'ee gargaara jechuudha seenaa nama tokko gaafa barreeffamu gochaan aktiviitiin sun hundumtuu waliin barreeffama. Kanaafiyyuu jalqabbii gaariidha kun. Kanarrayyuu bal'atee guddatee waa hedduun wanti irraa hanqatama jiraatan itti hammatamanii odeessa barbaachisu. Kitaabarraa ta'uu namarraa haa ta'uu bakka garaa garaarraati barbaadamee caalaatti kana caalaa katabamuu qaba barreeffamuu qaba jenna. Gammachuutu baay'ee natti dhaga'ama maqaan isaa waggaa meeqa fixee erga du'ee amma gara 50 ta'uu laata erga du'ee tureera bakka erga badee tureera miti amma seenaan isaa ka'ee akka kana galma keessatti mul'achuudhaaf akka kana maqaan isaa dhaamuudhaaf baay'ee natti tola. Egaa Haayileen erga lubbuun isaa darbeellee gara waggaa 50 deema. Garuu seenaan isaa namootni garaagaraa kitaaba isaanii keessa bubbuusu malee qobaatti barreeffamee hin teenye. Seenaan isaa qobaatti kan barreeffamee taa'e yoo kana kitaabni afaan Amaariffaatiin maxxanfame kan obbo Amaareetiin barreeffamedha. Inni lammaffaan egaa afaan Oromootiin kan barreeffame kan Ashannaa fi Siisaay Fidaa barreesse kanadha. Kun egaa waggaa dheeraadha boodadha kan barreeffame. Kana jajjabeessa garuu akkas ta'uun irra hin turre. Seenaan Haayilee Fidaa kana dura barreeffamoota irra ture. Dhaloonni waan guddaa irraa baratan seenaa jireenya isaarraa seenaa inni dabarsee waan inni hojjete irraa hawaasni amma waan guddaa irraa barachuudha danda'a ture. Kanaan dura utuu barreeffameera ta'e waan hedduu irraa hubachuudha dandeenya turre. Haa ta'u malee ammas barreeffamuun isaa gaariidha. Garuu seenaa gootota akkasii barreessuu irratti ammallee hanqina guddaatu jira. ስለ ኃይሌ መተረት ቁልፍ ስለሆነው የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበር እንቅስቃሴ ወቅት waa'ee Haayilee seenessuun sosochii barattoota yeroo sanaa seenessuudha. Yeroo sanatti waan inni falmaa fi ture mul'isuudha. Namoonni yeroo tokko qaama seenaa ta'uu adda baasuu hin dandeessu. Anaaf waan jabaa kana galmeessuun dhalootaa fi dabarsuudha. Kan barreesses nama Haayileetti dhiyoo ta'e ilma obboleessa isaatiin ta'uunsaa waan sirrii ta'ee agarsiiseera jedhee yaada. ትክክለኛውን ገጽታ አቅርቧል ብዬ እገምታለሁ እና ጥሩ ነው የተደረገው ነው። ከናም namni kitaaba kana dubbise siyaasa Haayileen keessa tureef bu'aa Haayileen fide irraa baratee ofii isaayyuu bakka jiru of barbaaddata biyya kana keessatti. Ani bakka kaman jira ofii kootii isa jedhu deebii ofiif kennachuudha. Akkuma gaaffii Haayilee irratti qabne sana innis gaaffii sana sirriin ofirratti kaasuu qabachuudha namni kitaaba kana dubbise. Kanaaf kitaabichi gara fuulduraatti illee qabsaa'onni Oromoo hedduun jiru isaanillee illee qorannoo akka geggeessan yaada ka'umsaa mala qorannoo ka'umsaa kennaa fi kanaaf kitaabni kun seenaa nama kana dhokatee irraanfatamee ture qabatee dhufee waan biraa hafeeyyuu kitaaba calqabaatee kitaaba kana qabatee ba'uunsaa ana bakka guddaa qabaadha jedha. Haayilee Fidaa ibseera kan jedhu miti anillee ofii kodhaaf kan hin qabu jechuudha. Wantoonni hin barreeffamiin wantoonni immoo barreeffamanii as keessaallee isa jalqabaa maxxansa jalqabaa kanaaf kan keessaa hafanillee baay'eetu jiru. Inni kun ammaaf gahaa ta'uu danda'a jedhu isa kana qabannee baanee gara fuulduraatti kanaa hojjechuu hin danda'ama kan jedhu yaadan qaba. Garuu hamma ammaatti kitaabota afaan Oromoodhaan waa'ee seenaa isaa irratti hundaa'anii barreeffamaniif inni kun addadha isarra jedhee yaada. Maaliif yoo jette jalqabaa amma dhumaatti seenaa isaa kan agarsiisu waan ta'eef inni kun bal'aadha. Kun kan amma qopheessuu keessatti immoo bu'aa wayii hedduu keessa dabarreera. Amma sadarkaa kanarra geenyeerra egaa sadarkaa kanarra geenyee eebbisiisuuf gahuu keenyaaf immoo bu'aa wayii hedduu keessa dabarsinu malee gammachuu qabaa jechuudha wanti. ብዙ ጊዜ ሰዎች በቃ ይሄ ከማምለክ ወረድ ብለሽ ከማድነቅ ከፍ ብለሽ ቦታ ፍጠሪላት። yeroo baay'ee namoonni kan ittiin ibsani miira waaqessuu irraa gadii fi miira dinqisiifachuu irraa kan caalu gidduu jiru Haayileef qaba. Dhuunfaa kootti kanatu natti dhaga'ama. Nama baay'ee naamusa qabudha. Naman baay'ee kabajudhas. Baay'een isa jaalladhas. Yaannianii fi inni hin qoodanne jira jedheen yaadu. ባለን አጋጣሚ ሁሉ
በምናደርጋቸው የሀሳብ ልውውጦች እንገጣጠማለን። ካዮ ቀቦፊ ነማ ጭቼ ሆጀቴዳ አይሌን ጋ ነማ ብየ አላት በራቴዳ ብየ አላት ነማ ሆጂ ሆጀቻ ቱሬዳ ኡቱ ጅሬኛ ዱንፋ ሳቲ ፊ ታኤ ጅሬኛ eenyuun oliyyuu ta'e bashannanii jiraachuudha nama danda'u ture. Garuu uummata isaaf hojjechuuf jedhee jireenyi hawaasa biyya kanaa fooyya'uu qaba. Hawaasa kanarraa cunqursaan ka'uudhaa qaba. Hawaasni biyya kanaa jireenya mijaa'aa jiraachuudhaa qaba jedhee nama uummata isaaf utuu qabsaa'u uummata isaaf darbeedha. Kun immoo namni of radarbe hawaasa isaatiif jiraachuun akka irra jiru namni hundumtuu gahee irraa eegamu of radarbe hawaasa isaatiif illee gumaachuu akka qabu kan irraa barannudha jedheeni yaadaan gama kootiin. Hayilee Fidaanii aangoodhaaf miti kan inni isaan qabsaa'anii aangoof utuu hin ta'in akkuma isin jedhee qabsoo barattootaa keessatti qabsoo lammii Itoophiyaa keessatti ummati bal'aan aangoo akka qabatudha malee loltuun akka qabatu hin turre loltuun qabatan warri loltooti dargiin aangoo qabatan malee ummati Itoophiyaa hawaasi akka aangoo qabatu ture garuu gaa kan humna caalu kan hidhate waan ta'eef karaa kanaa wareegama baasaniiru obbo Hayilee Fidaanii egaa seenaan isaanii hojjetan immoo inni irraanfatamu akkas kanaan taa'eeraa kan biraas kan warri barreessanis jiru seenaan Hayilee Fidaa bifa kanaan bifa garaa garaatiin hima ka'a jira seenaa keessaa akka kanaan immoo walitti qabamee kan taa'e immoo hin jiru kun dhalootaaf ka'umsadha qorannoodhaa fi kan jedhudha egaa kitaaba dhalootaaf darbudha. Waan Hayilee kan inni baru waan gurguddaa lama baradhee yaada. Tokkoffaa Hayileen nan beekama jedhee hojjechaa ture. Waan hojjete baay'ee isaa maqaasaa dhokseetii Malaakuu Baqqaleefaa jedheen maqaasaa dhokseetii barreessaa ture hojjechaa ture. Hana Hayilee mul'ise hojii isaati malee isa of mul'isee of agarsiisee amma kana beeksise miti. Dhaloonni har'aa jecha tokko barreesseetii laayikii meeqa naa godhani jedhee barbaacha dhaqa feesbuuk irra. Inni kun baay'ee balaa qaba beekamuuf hojjechuun. Hayileen beekamuuf hin hojjenne bu'aa buusuuf hojjete. Tokko akkatti bu'aa sabaa buusan irraa barata. Lammaffaa Hayilee irraa kan baratan waan hojjetan tokko dubbisanii xiinxalanii bu'aa isaa dhiibbaa isaa adda baasanii beekumsaan akka dalaguu qaban irraa baratu. Nama miiraan ta'an jechuudha. Nama miiraan yoo itti dubbatan utaalee maal jedhee wacee waan garaagaraa keessa galuu fi waan garaagaraa fiduu hin ta'an nama tasgabbaa nama seeraan waan deeffachuu malu qabu sana deebisu ta'uudha. Hayileen fa'aa warra waa dubbise, warra barate, warras barsiise, jaarmiyaa barsiise, seenaa, politikaa addunyaa warra baratee barsiiseedha. Dhaloota ammaas akkuma dhaloota gaafa duraan akkuma Baaroo fa'aa yoo barreeffamoota isaanii ilaaltan har'a barreeffamoota teessisiin Dr. Baaroon fa'aa barreessan har'a yuunivarsiitii keessaa walitti fuutanii ilaaltanii nutuu warri har'a barnoota ammayyaa teknooloojiidhaan hammatamee wannoota kana akka isaanii sanatti yaannee barreessuu dandeenya kan jedhuuf gaafannaa jechuudha. Baay'ee qaroo turan jarri kun ija turan keessumaa Oromoodhaa fi ija turan jechuu dandeenya yeroo sanatti. Kanaaf dhalooti ammaa akka kanatti yoo qaramanii ol bahan biyyaaf bu'aa buusuu danda'u. Kan jedhu dhaamsa dabarsuu barbaada. Barachuun, hubachuun beekumsa irratti kan hundaa'e. Wanti godhamu hundumtuu beekumsa irratti kan hundaa'e ta'uu qaba kan jedhu dhaamsa qabaa jechuudha. Waa'een Baaroo fa'aa yeroo ka'u beekumsaa wajjin walitti hidhata. Beekoodha jarri kun. Jabaa jedha Oromoon jabaa, nama jabaa jedha Oromoon namoota akkasiitiin jabaa ta'anii argamuudha. Jabaan immoo yaadaani. Humna qofa miti. Yaada guddaa qabaachuudha. Think big jedha faranjiin. Warra guddisanii yaadan, warra bal'isanii yaadan akka ta'an hin dhaamaaf jechuudha. Fakkeenyaaf Baalchaa maqaa isaan dubbatanii, Abte Goorgisii maqaa abbaa isaan dubbatanii
namoota baay'ee maqaa isaan dubbatan. Hedduun isaanii dhokataadha. Fakkeenyaaf Ilmaa Dheeressaa fudhadhu. Ilmaa Dheeressaa nama sirna dinagdee biyya kanaa seera faayinaansii biyya kanaa karaa qabsiisedha hin jiru. Baaroo Tumsaa fudhadhu. Nama seera faarmaasii biyya kanaa karaa qabsiisee seeratti godheedha hin jiru. Kanaaf kana booda gaa barreeffama yoo ta'e malee hamma yoo wanaatti namni Oromoon baay'een kanaaf namumti gadi taa'ee haala argatee waan kanatti deebi'ee barreessee hin jiru waan ta'eef garuu gara fuulduraatti hedduu barreeffamaa jennee yaadna garuu warri barreessan of eeggannoo gochuu kan qaban infoormeeshinii odeeffannoodhaan otoo hin ta'in ragaadhaan barreessuu qabu. Odeeffannoo mana shayii ta'anii iddoo tokko ta'anii dhaga'an fuudhanii nama barreessu yoo ta'e amma seenaa dogoggoraa kan biraa fidanii dhufu waan ta'eef kan qoratame kan xiinxalame kan ragaan deeggarame irra dhaabbatanii barreessuu qabu ergaa jedhuun dabarsa. Namni amma Dr. Haileen fa'aa umurii waggaa 20 fa'i. Waggaa 18, waggaa 20, waggaa 21, waggaa 22 fa'itti yaada akkasii sammuu isaanii keessa kan dhufee sadarkaa guddaatti yaaduu kan danda'an jechuudha. Kun immoo maa inni dubbisuu, seenaa ofii baruu, seenaa saba ofii sirriitti baruu, seenaa biyya ofii baruu, seenaa addunyaa baruu. Isa kana edda barree booda siyaasa keessas yoo galle immoo siyaasa sana baruu, siyaasa sana tolchanii beekuu, xiinxaluu sirriitti hubachuu. Utuu waan tokko hin hubatin, utuu waan tokko hin xiinxalin, utuu waan tokko odeessa tokko qulqullaa'aa tokko utuu hin qabaatin, dhugaasaa qotanii utuu hin ilaalin, waa keessa galuun, sochii tokko sochii hin taane keessa galuun dogoggora keessa nama naquu danda'a. Barreessuudhaa fi ga'umsa qabaachuu dhiisuu danda'u, fedhiis qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu namootni carraa kana qaban jiru. Namootni dhimma seenaa irratti qoratan jiru. Namoonni dhimma seenaa irratti hojjetan jiru. Namootni wantoota akka kanaatiif carraa qaban jiru. Namootni baratan, namootni dhimma seenaa wajjiniin wal qabatanii hojjetan, namootni barreessuuf fedhaa fi dandeettii qaban seenaa gootota akkanaa namoota biyyaaf bu'aa buusan kana hojjechuutti irraa eegama. Oromoon gootota hedduu qaba. Kanama yoo nama maqaan isaanii illee hin dhaamne jechuudha. Gootonni kunneen immoo namni iddoo isaaniif malu hin kenniniif sadarkaa awwaalamuu irra ga'eera jechuudha. Gootonni maqaan gootota kana akka akkas hin taaneef hundumni keenya iyyuu namoonni waa barreessuu danda'an, namoonni beektota ta'an, hayyoonni Oromoo wantoota garaagaraadhaan kada qofaadhaan miti dookumentari garaagaraa hojjechuudhaan illee yoo ta'e seenaan gootota akka inni badee hin hafne gochuu keessatti ga'ee guddaa taphatu jedhee yaada. Kun garuu jalqabbiidha malee xumura miti. Asirra dhaabannee beektotni hayyoonni wantoota garaagaraa hojjechuu danda'u kana booda isa jedhu abdiin qaba. Rabbi jedhan nuti illee wantoota garaagaraa barreeffama Haayileedhaan wal qabatee jiran baasuudhaaf gara fuulduraatti qophii qabna jechuudha.